Waraab jira. Harka raagaa jira. Har'a guyyaa irraa tana Jummaa irraan tana haala bareedaa fi ho'aa ta'een dabarsinee jechuudha. Irraan tana gartee caamsaa guyyaa takkaati. Kanaaf Jummaa irraan tana mana hajjiitti jechuudha. Isallee hajji rabbi baasu achi dhufnee haala ho'aa fi bohaarsaa ta'een achi dabarsinee ammaan tana gartee karaa masgiida ilal masjidi quumu ila salaati karaa masgiidaa deemu jira jechuudha. Baay'ee gaarii anis galatoomfadhanillee warra akkanatti gartee turtii gaarii hojii jireenya Jummaa bareedaa dabarsinu haa godhu. Kanaafuu gartee gaanis deebisaan kiyya kana waan ta'eef karuma Jummaa karaas gartee masgiidaa yaa'u jiruuf jecha tarkaanfii miilaati irratti ajirii rabbi nu haa katabu jennaa warra gartee zalaalam akkanumatti masgiida keenya kana dhaqee tuma bu'aara guddaatti kan nu haa taasisu. Kanaan kanadhaa baay'ee gaarii. Akkanumatti gartee haaluma kanaan nuti hundi tarkaanfii akkana yaa'an sana ta'u warra gartee ajiriin katamtee lafa wajantii fi guyyaa boortillee bisa rabbi maa taasisu. Maashaallah maashaallah wala erga batanya amshir garuu. Anis naqaate. Akkanumatti haala kanaan gartee maanta na yaa'u jira. Shaa goonee bifa ho'aa fi mirqaan isaati yaa'u jira jechuudha maanta na. Xiqqoon dukkanaa bakreem goo jira. Xiqqoon dukkanaa. Akkanatti hajjiin sarraan tana ifee jira jechuudha. Bakka ban nice. Wallahi turtii gaarii waliin haa godhu. Akkanatti amma karaa masgiidaa deemu jira jechuudha. Ilal masjid. Afaan Arabaatiin gartee afaan Ingiliffaatiin ammoo going to mosque waan jaasan akkasitti deemu jira jechuudha. Kanaaf nuti hundinuu akkasitti